mootummaan naannoo Oromiyaa yeroo ammaa kana barattoota miliyoona 12.4 barsiisaa jira. Miliyoona 12.4 kun lakkoofsa guddaadha. Callisnee barsiisuu qofa odoo hin taane keessaa'uu bara jijjiiramaa jenneen fudhannu kana keessatti ijoolleen keenya ijoolleen jabduun akka baatu mana barumsa bu'uura boruukummaa 20tti siqutu ijaaramee jira. Achi keessatti mana barumsaa 20tti siqu kana keessatti daa'imman xixiqqoo miliyoona 2.4 barachaa jira. Waggootuma 4 kana keessatti mootummaan naannoo Oromiyaa barsiisota bu'uura boruu 39,000 ol leenjisee qaxaree bobbaasee jira. Kun afaaniin dubbachuu odoo hin taane mootummaan keenya mootummaa waan dubbatu hojjetu ta'uu isaa qabatamaan argisiisaa jira. Mana barumsa sadarkaa lammaffaa mootuu Ayyaanootti yoo deebinu waan guddaa lamarraa baranna. Aadde Mootuu Ayyaanoo Profeesar Gabbisaa waggaa dheeraan dura waggaa 75 dura karaa fagoorraa kiiloomeetira 20 akka isaan deddeebi'anii baratan gargaaraa turanii jecha. Isaanirraa maal barannaa maatiin ijoollee cimsee gargaaree barsiisuu akka qabu. Har'a akka kaleessaa san ijoolleen kiiloomeetira 20 deemtu. Manni barumsaa balbala bu'uurri boruu balbala dura jira. Sadarkaan tokkoffaa balbala dura jira. Sadarkaan lammaffaa balbala dura jira. Kanaafuu ijoolleen keenya jabaatanii akka baratan. Ijoolleen immoo isinoo jabeessitanii barsiistan oolan komiin godinni Shawaa Lixaa fakkeenya guddaadha. Namoota bebbeekamoo guddatu as keessaa bahe. Kanaaf an maatiif ergaa nan qabu jabaattanii ijoollee keessan akka barsiiftan adaraa jechuun barbaada. Rakkoo bu'uuraalee misooma barnootaatii wal qabatee jiru hiikuudhaaf hojii gurguddaan hojjetamaa tureera. Akka godina keenyattis kallattii mootummaan keenya kaa'e uummanni godina keenyaa fudhatee qooda fudhattoota hunda hirmaachisee bu'uuraalee misooma barnootaa hiikuudhaaf hojiiwwan gurguddoon bara 2013 kaasee haga har'aatti hojjetamaa jira. Gara fuulduraattis cimnee itti fufuu dhimmi nu barbaachisu dhaloota egeree isaa murteessuudhaaf har'a jiraatu uumuudhaaf barnoonni hiika guddaa akka qabu hubatamee akka Shawaa Lixaatti manneen barnootaa 1,200 ol waggoottan dabarsine kana keessatti ijaaruun danda'ameera. Keessaayyuu daa'imman 133 ol ta'an kana dura mana ta'anii haga umurii isaanii barnootaaf ga'utti rakkatan iddoo oolmaa fi bakka itti baratan bakka itti qubee shaakalan bakka itti qoyyaboota herregaa shaakalan argachuun danda'ameera. Manni barumsaa maqaa haadha ayyuu keenyatiin ji'a 3 keessatti maallaqa miliyoona 60 oliin ijaarree xumursiisnee har'a eebbaaf ga'e kun xiyyeeffannoo guddaa fi kallattii kabajamoo pirezidaantii mootummaa naannoo keenyaa obbo Shimallis Abdiisaa kennaniin halkaniif guyyaa xiyyeeffannoo guddaan kennamee hojii hojjetamaa tureen xumuramuu danda'eera. Gaaffiin uummata magaalaa Olonkomii fi aanaa Ejersa Lafoo mana barnoota sadarkaa lammaffaa dabalataa argachuudhaaf yeroo garagaraatti gaafataa turan akka hiikkatuu fi deebii argatuuf ariitiidhaan akka xumuramees biiroon barnoota Oromiyaa farniicheroota mana barumsaa kana keessatti barbaachisu kabajamoo Dr. Tolaa Bariisoo waliin mari'atanii akka guutamu taasisuudhaan biyyi kun kanaan dura isaan dura mana tamaarii mana barsiisaan qabdu high school biyyi kun waradaan taane isa nuu godhaa jedhaniitti abbaa duulatti himmatan afaan hin baafnee waraqaa kennatii achi taa'anii nu argaa jedhan. Gaafasuma ani ka'ee abbaa duula dura ka'ee ijoollee kanaanii baga teessanii baga dubbattanii baga keessan kana gootanii maalii demokraasii jechuun kana demokraasii jechuun kana demokraatik raayitii ulfina keessan
biyyatti beekamanii. Egaa kanan isa kaasuuf maali? Dubbiin tun gaafas calqabamte. Gaafas calqabe ijoollee calqabe. Ijoollee kana calqabee mana tamaarii mana barsiisaa nu banaa waradaa nu godhaa jedhan. Ergasii amma waggaa 16-17 boodee Olonkomiin waradaa taate gammadde. Olonkomiin high schoolii akka baratu immoo biyya bulchaan ammaa akkuma dhageessanitti kana nu godhanii kanaan nu gahe kanaaf gaafni kun baay'ee gammachuu guddaadha nuyi baga gammaddan baga gamman. Rakkina guddaan nurra ture ijoollee keenya gara biraa erginee barsiisuu hin dandeenyu ture. Hanumna qabu hanumna hin qabnes baay'ee hanumna qabu iddoo barbaadetti barsiisachuu danda'a ana dandiitti godinatti barsiisachuu danda'a. Warreen immoo humna hin qabne hin dandeenye kun immoo baay'ee rakkoo hamaa keessa ture waan ta'eef aanaan kun aanaa bara dheeraa hundeeffamtee turte irratti mootummaa jijjiiramaa ammaa kanarratti mana barumsaa kun argu keenya baay'ee misooma guddaa argu keenya baay'ee itti gammanna jechaadha akka aanaa keenyaatti. Baay'ee ulfaataadha amma akka ganda aanaa keenyaatti Awaash laga guddaadha. Jaanjamii ilmoon namaa bishaan nyaachaa ture. Irqicha dindilan qabu ture. Har'a inni hundi nu ijaarame argu keenya bara kana keessatti baay'ee galatoomaa jenna mootummaa keenyaan baay'ee ulfaatu jenna jijjiirama guddaa kan argine mootummaa keenya kanarratti.